Jala sama keenya bu'aba ijirenya Kabenya dabenya garumma fi amenya What? Afran, yeah Afran, what? Afran, yeah Afran, hawasa fi dinagde Afo shafi wal abde Buga qosa tankabde Kolfa duta gagabde What? Afran, yeah Afran, what? Afran, yeah Afran, direfal mi dafkan bula Humnan dula Samun ula Soban ula Bashanana bana ula What? Afran, yeah Afran, what? Afran, Milky jibaf jalala Badiya fi magala Kan iho fi halala Afran sena ilala What? Afran, yeah Afran, what? Afran, yeah Afran, Afran. Everything again. Ako See. Umo marba. Aduh karaba. Warmashi. Shop. 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 Shop. Wajuman tumnemi, wajuman sera wasnemi. Silas ko ako seran tumne, seran bafan. Mirga ittiin bashannanu kootiin fayyadame. Iddoo bashannanaa deemaa jira waan ta'eef. Isinis osoo mirga keessan fayyadamtanii akka koo kana bashannantan hedduu natti tola. Kanaafuu nagaan oolaa. Indeebine jettanii moo yoo deebi'uu hafe naaf yaadda'inaa. Bulta. Bulus nan danda'a. Nagaan oolaa. Alessa akkamitti haala kamsi akka ndauka akkas ta'uu qaba akkasumatti mana kana deemte waan deemte sitti fakkaata dura afgaaffisii gochuu qaba amma afgaaffisii gochuu qaba iduun afgaaffisii godhi yoo danba'a jettee rakkoo keessa galfaadis tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma yeroon kun yerootti waan addaa mana kana keessatti waan addaa mana kana keessatti ta'e yeroon nama kana sinii dhiyeessuudha keessummaa cimaa bukkeetti qabadhee jira seenaa addaa mana kana keessatti kan ta'e seenaan kun seenaa ajaa'ibsiisaadha waan ta'eef amma gara keessummaa keenyaatti isin dabarsaan waliin tura tole ani addee giifti eessa dhaquuf jetteeti eessa deemaa jirta Gaaffii gaarii gaaffii bareedaa beellama qaba nama wajjin nama beellama deemuu jira beellamni kee kun beellama akkamiiti beellama nama guddaa ta'e nama hayyuu beekaa nama fayyaalessa beellamee isa argatuuf deemaa jira nama guddaa nama ulfaataa jechuu keeti gaafa guddaa siin jedhu umriin isaa nama fagaatee osoo hin ta'in ulfoo jawaa tole egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya asirratti waan ajaa'ibsiisaadha kan isheen kaastee haftuudha kan mana deemaa jiru haftuu haxaatu iyyuu malee jaarsa waggaa 60 bukkee akka dhaqaa jirtu egaa isheen dubbatteetti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wanti kun waan baay'ee nama ajaa'ibu waan fedhe yoo ta'u mana kanaa bahuu isheen nu gammachiisa egaa kanumaan wal qabatee nuyi qophii garaa garaa qopheessinee jirra gamanumaan akkasiin nu hordoftan egaa yaada koo isinii dhiyeessuu barbaada afeerraan koo ammayyuu akka itti fufeetti jira. Tole egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jaalallee ishee bira akka isheen deemaa jirtu gamanumaan shakkii keessa jirra. Egaa mee ati iddoo deemtu kana hin bultamoo hin galtame? Haala isaa laalleetii ka buluuf ka deebi'u innaa bakka san ga'eeti bakka sanitti ka buluuf kan addaan baasee isin beeksisuu nan danda'a. Amma garuu nin bulas nin deebi'es jedhee isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee gaariidha. Tole baay'ee namatti tola. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan isheen jechaa jirtu waan ajaa'ibsiisaadha. Nantaan. Maaltu siin taane? Nantaan. Dhaggeeffataan keenya marii maaltu siin taane? Nantaan hin jette. Maaltu siin taane? Nantaan. Maaltu siin taane? Nantaan. Maaltu hin taane? Uffannaa isheen uffatte ilmoo hin taane. Uffannaa isheen uffatte ilmoo hin taane. Uffannaa isaan uffatanii jiraniin ta'uu jedhamaa jira. Anu ilaalaan ture anumaaf naan taane. Amma uffati kun uffata ittiin deeman ta'uu danda'u. Iddootti dhaqaan mijatu kofoon ilaa. Kofoon waan baay'eef mijaa'aa miti. Kofoon hin barbaachisu iddoo akkasii yeroo dhattu. Hojii dabala.
Kufoon ilaala. Hintaa laa kufoon kun hin ta'u. Waan baay'ee dabala hojii dabala kofoo iddoo akkasii uffatanii naqan waa beekuu qabdata amma yoomitti waan hundumaa sitti agarsiisna. Ati nurraa deemuun kee amma deemuun kee ba'a. Nurraa kee intaane uffate qaba. Intaane Kootii. Amma kana guddistanii dhaadheessuurra uffanni kee kun hin ta'u naan jechuun jenneerra. Giifti hin ta'u jenneerra mas. Nan jijjiirra. Hin ta'u. Amma murtee laachuuf kan nuyi deemaa jirru. Murtee yeroo laattu immoo yaadi kee tasgabbaa ta'uu qaba. Itti yaaduu qabda yaada bilchaataa kaasuu qabda. Kanaaf of qopheessaa abbootii murtiitisanii yaada kana. Tokkoon dubbadhaa. Dhumaadhaan qooditanii. Haalli biroo duddatoos hin cabaa kana caalaa ol jedhaa malee ol jedhaa. Atichoo. Deebisa kee. Kutaa. Qoraan midhaan walii ta'anii. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Mari'achuu qabna makana. Carraa guddaatu nu qaqqabe. Carraan nu qaqqabe kun keessumaa carraa haddaati. Carraa namoota baay'ee qaqqabee hin beeknedha. Carraan kun abbaa murtii ta'uun seera kana murteessuun baay'ee namatti tola. Amma uffatadha kan isheen uffattee dhuftu uffatichaa wajjinidha kan nuyi filannoo laannuuf isinii galee namatti waan hin dubbachaa jiru. Maal jechuu barbaadeen amma gaafa achi keessaa baatu tuqaa jalqabaa irratti waan filan uffata halluu isheen uffattee dhuftu. Uffaticha halluun isaa beekamuu qaba. Halluchi hin ta'a nama sanaa wajjin nama isheen bira deemtu faana deemuu hin danda'a. Hin bareeda. Fuula ishee wajjin hin ta'a waan jedhu jalqaba irratti isa ilaala. Lammaffaa irratti deemsa ishee wajjin uffate sun ilaala. Yeroo isheen miila fuutu kana hin qaba taanaan. Naa gala. Garmalee immoo gadhiisa taanaan hin ta'u ammas. Wal hubachaa irra miti. Kana ilaalcha keessa galchineeti kan nuti ilaala. Kana wajjin wal qabatee isin waan gochuu qabdan tokkoon isin hima. Yaada bilchaataa. Yaada bilchaataa kennu. Yaada bilchaataadha kan barbaachisu. Calluma ittee waan argite haasa'urra ituu na dhaggeeffattanii haasoftanii. Yeroo yaada kennu yaadota bilchaatoo anarraa ilaaltanii ituu laattanii. Keessumaa sila rakkoo guddaa kan qabu yaada bilchaataa kaastee beektaa? Bara kee guutuu kaastee hin beektu. Ituu obsitee mas ituu obsitee ituu yeroo kana laalaatte ati immoo yaada bilchaataa yeroo inni kaasuu dhiisu ittimi. Yaada bilchaataa qabdamni ati yaadi kee namaan galu yoo ta'e iyyuu. Anaan na arrabsitee komishinii si kaffalamu jira masi. Yeroo hunda waan kaastu keessatti anaan na tuqu. Anaan na ceeboo. Adeemsa waltajjiituu kabajnee adeemsa waltajjii. Egaa ati yaada bilchaataa kaasii yaada kaastu garuu akka namaa galu. Ani si hubachuu hin danda'a rakkoon qabu. Si hubataa. Waan jedhu yaada keessa galchuu qabda ammas. Yeroon akkas jedhu baay'ee sin tuquu barbaadaniiti. Hubattanii? Ani garuu yaada bilchaataa gaafa jettu kan yeroon isaa ga'ee mukarratti bilchaate akka Piluutoo fa'aamoo kan immoo dhiibbaadhaan xobbummaatti citee achuma muka jalatti bilchaate moo dhiibbaan irra ga'ee faayidaadhaaf jecha kan yeroo isaa malee citee ukkaanfamee cidii keetti bilchaate ishee kana fuunuu ibsite. Kana Piroofeesarii keenya kana yaaduma sammuu keessa waan yaadu barbaadu waan dubbachuu barbaadu yaada bilchaataa itti gabaabsitee miti argitee Piroofeesariin eessatti bilchaate kasalaan bilchaate moo qoraaniin bilchaate moo aduutu bilcheesse dhageesse. Kanaaf Piroofeesar yaada keessan baay'ee gaarii yaada gaarii fiddan waama yaada fiddan isinii galee kana. Yaada bilchaataa waan hin qabneef yaada bilchaataa namaa fudhattee fayyadamtaati. Dhageesseeta waan inni Piroofeesar sin jedhama. Dhageesse miti? Barbaanne malee dhaga'eera. Baay'ee na ajaa'iba. Ituu ammayyuu gara hojii keenyaatti dabarree natti tola. Ituu wal kabajne wal kabajne wal dhaggeeffannu moo keessumaa wal dhaggeeffachuu keenya bu'aa buusa. Yoo wal hin dhaggeeffannu ta'e ofuma mucaa kanas qaanessuu keenya ta'a. Wal dhaggeeffachuudha waan ta'eef yoo wal dhaggeeffanne waan bu'aa qabu siin galaadha. Waa beekuu qabdata amma yoomitti waan hundumaa sitti agarsiisna. Murtee laachuuf kan nuyi deemaa jirru. Angalu yoo ta'e iyyuu. Anaan na arrabsitee komishinii si kaffalamu jira masi.
Hunda waan kaastu keessatti anaan na tuqu. Anaan na ciisu. Baay'ee waan nama. Adaan fageenyaan yeroo jaalala kana keenyatti maroonni jagaagu baay'ee gammadee. Kan immoo Taza kali ambas ke divana pan ani garuu yaada bilchaataa gaafa jettu kana professor gaannuftee Antan yaada bilchaataa waan hin qabneef yaada bilchaataa nama fudhattee fayyadamfaati. Dhageessee waan professor sin jedhama. Dhageessee barbaanne malee dhaga'eera. Baay'ee ajaa'iba. Itu ammayyuu ulfaataa professor. Amma tuutaas gabroofne ilaame abbootiin murtii. Professorin professorin. Yoo wal dhaggeeffannoo waan bu'aa qabu siin galaadha. Taza kali hum suke divana pan. gaafa jettu kan yeroon isaa ga'ee bilchaate irratti bilchaate ishee kanatti sibiila wayii harka kanatti morma kanatti miila kanatti godhatte kash gochaa yerooti karaarra deemtee nama si duukaa ilaalu yaadumti duwwaa nama akka nama gammachiisu nu warra dubbachaa jiru beeka garuu amma hin taane hin irraate kaa hirruudha wanti hirruun immoo hin ta'u gadi fagoo hirruu gadi fagoodha akkootti keessatti hin taane gadi fagoo hirruu gadi fagoon jedhee jecha tokkoon ibseera. Yaada qabdu abbootiin murtii kan biraan. Anaani aasaa jaalalaa amma kana ga'u kaffaltee gara warra indii godaanuun keenyatti toleera. Gara abbaa indii irra qaxxaamura. Garuu erga indii godhee namicha kana qomooma hoshuu godhee. Natti tola. Ini ergite naafa tumti deemuun kennafu mi achi ga'uun kennafu sumaafis baa kana obbaafanna saggoon koo boqotu qomooma warra ooshoo sana keessaa tuu tokko argite intaluma bareedduu ishee fokkastuu taatu hin tuffataa maan hin tuffatu. Yaada gaarii anaaf maka gootu Shaarukii Salmaanii kaarina keessumaa kaarinaa kan irraanfanne kaarinaafan nagaa kottu nayi hunda isaanii walitti dhabeessa. Maal taatanii dibila koon gattanii maali isinitti balleessaa maaliin qabaa jedhetti naayi maaf naan bilbiltanii gaafa deemtu immoo cuukoo qolqocaa cororsaa cuumboo waan kan hundumaa naaf deemtu. Egaa ani baadhee deemurraa moo osoo isaan achii gara nagar dhufan siin wayyu. Maaloo inni immoo yaada gaarii yaada maali adufan inni tokko kunaasa inni tokko immoo maali jumbree beekama yaaduma kun jedhee yaaduma kun jedhe ati yoo fuula sitti kennan hunduma gadi yaasee dubbadhaa jetta. Wanne kamu tudinne gaarii Uffanni baay'ee isiniin taane moo ta'eera? Ela akkaataa deemsaa lafa naan isaanii halluun hin taane. hin taane maafis Kufeera akkasumas kufeera. anaafis naan taane babaysaa. Jijjiira kaa. Jijjiiramu.
Waan nuti irra ammayyuu beektu wal kabajaa jirru. Wal kabajuu miti. Situ nooni maali profeesar tokko dubbatanii tusin maal ta'a yoo yeroo natti. Ogummaa dhaqa. Ogummaa kun isee akkamitti yeroo si laata? Gadi yaa'u danfuun gaarii miti. Akka beekaan jira beekaan akka keenyaa jira beekaan akka profeesar jiru. Maal ta'a yeroo nuu kenna. Yeroo nuu qabattee kana taata turte. Gorgina. Amma rakkoon qabu. Amma wal dhageeffanna. Isa isheen deebitee dhuftu kana yaadatti ilaaluu irratti duraa duuba goonee yaadatti ilaalchuu nu jira. Anatutti laataa callisaa isin jedhee sila isinitti meen jalqabee maalumaa ofumaa oduu baay'isuun maal fayyada? Profeesar dhagaatu. Leenci dhalee duuba qodhollee. Gaafa ajandaan walii keessan nyaattuu laa'een si yaadda. Inni of nyaatu maa wal nyaatu maasa nyaata of nyaatu of xiyyaa kan qiree of nyaatu maa nyaata maaliif nyaata. Yaada bichaadhaa dhagaa kan kennu qabu yaadi bichaadhaa kun jijjiiramni immoo akkamitti immoo. Waaqa Aristootiliin fudhatte waaqa oshuu xobbummaa isaatti guutte. Kana waan lubbuu hin qabne lootu keenyan irra lootu waan fakkaattu kan lubbuu ishee gaadha qulqulleessuudhaan dhabdee kan. Ilame maali foon koo kana bakkeetti hafee sareen karaarraa fiiggeen haaciniin ta'e maraatuudha jedhee namni naa ilaalu qilleensi wayyaan irraa soqolee qullaa naa buusu mana fooniitti na rarraasanii namni kutatee naa nyaatu dargaggeessi karaatti gufatee hakufu saroota ta'a malee jetti maalni waan akkanaayi maal amma muka kan fakkaatu kanarra ammati muka fakkaata boqqolloo keessa midhaan boqqolloo dhaqatti yeroo qotanii dur midhaan sana keessa waan dhaabantu jira. Muka wayii akkasitiin dhaabanii uffata wayii irra buusu. Isuma. Maal amma namni tokko namni cimaan isaa qaqqoree asitti tukutate ulee isaa qabatee qabaan ba'uufi. Kun uffataa kun. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Inni naaf ta'a. Kanaanis inni naaf ta'a. Saree taanaan hundumatu saree. Sareen ammoo hundumatu. Nama ciniina waan ta'eef sarees ebeluunis nama ciniina. Jechoota eeggannu ogummaa waliitu kabajna. Anaani akkootti baay'ee bareeda baay'ee natti tole. Isaaniin ofuma waa'ee sanaa isaanii ooyide isa durii isa jiramtii gola baadiyyaadha lafa harkisaa yaa'u beektamni isa lafarree keessa gosa danda'u waan akkasii ilaalu isaanii. Adaaboo inni taphasa durii maali kotta gargar magaalaa nooshee kana faagaa falaattu maali sii galadhee yaadooti. Kanaaf an akka kootti baay'ee natti toleera baay'ee gaariidha baay'ee bareedaa sii galeera baay'ee gaarii. Kanaaf sun immoo waan si jaarsu ati immoo kottu nooshee gara mooderniitti kottu haadha booddee tafaasan ta durii sana ofuma wanni jedhu maali isin nooshee wanni jedhame. Magaaluma maal amma yoomitti diinaa wajjin maaltu garaagara si godha obboleettii keetti karaa jabaatte du'atti dabarsitee laatte ija hamaatti waan gaarii uffatte waan gaarii anitti meeqanatu garaatti jabaadheerata. Isi rakkoon qabu isheenuu hin obsite si dhaggeeffatte waan ta'eef kana maal nadi ani nan danda'uu danda'a ammayyuu rakkoo tokko hin qabu. Profeesar. Itu bootanii teessanii wanta kana yaadatti laattanii baay'ee gaarii. Laame ija koo beektu ayyaantummaa koo beektu akkan goosuu barbaadanii intala kana maaluma taayyuu na jalaa qabda. Si ijji kee wayyaa jiidhaan gogsine kanatu ana kana gogsaa. Gogaa dhaga yoomii nama gogsee beeku akka nama ija qabu immoo ana gogsiteeti anaan. Akan tadi nak buat barbaad. Sitti nafne. Buat di ilala. Di sini waj. Buat kadi. Berapa sekali buat?
Ofuma la. Gadi bu'a. Sittemu. Lame. Duriyyuu. Kullaa sammuu keetii ilaaluun ilaalcha koo dhukkubseera. Amma immoo ittuma kullaa qaama keetii ilaalee mataa dhukkubsadhu. Yaada haasaa. Amma uffanni kun isinii ta'e moo isin hin taane dhagaaf? Hin taane yaada koo kenneera. Hin taane. Hin taane? Hin taane. Hin taane jedhee. Maal goona gaa? Akka kootti ta'e baay'ee natti tola ture. Maal si gochuu danda'a? Nin jijjiirama. Gisaa hin taane? Hin jijjiirama. Jijjiiri. Hin ta'a. Profeesar? Bu'aa. Hin bu'a. Bu'aa hin jedhe. Kullaa kan ilaalu. Profeesar bu'aa. Ila. Bu'aa. Wanta kun. Bu'aa. Albaree fuulfii hubadha. Waan ilaaluu qabduuf waan ilaaluu hin qabne beektaa. Adda baastee ilaaluu kootiin rakkoon irra geenyatu beeka. Baay'ee nama ajaa'iba. Ilaame. Dangosee moo deemtee? Daaraa kana ibsadhe. Daaraa kana ilaali. Gogsitee daaraa kunoo. Uffanni libsadheen ture. Istoofiidhaati. Fuutee alaas of keessee hojii ilaallee miti. As ol of kaastee akkasitti of kaastee. Iji kee ishee gogsuu miti. Wayyaa akka isheen jette uffata jiidhaa gogsee beekaa? Sammaanuu isaa qullaa gosa. Ansoobeen illee baay'ee inni jajjabeessa. Baay'ee tokko waa bareessa tolu qabu. Malfakkaatti malfakkaatti sheera. Alaaboo malfakkaatti sheera. Malfakkaatti sheera. Malfakkaatti sheera. Malfakkaatti sheera. Malfakkaatti sheera. Tanto tema toccati gelo, amavo toccati gelo, bagliara, tema toccati gelo, amavo toccati gelo, mala cambare dima toccati gelo, amavo toccati gelo, mala cambare dima toccati gelo. Toda che la mano già tu guarda gioco da piccolo, mali finite mali, amavo, mali tere finite vedi, bagliena magamacita sei nata, tante mani che na kuno ada hojjetamaa jira baay'ee gadi fageenyaani adaan mana kana keenyatti yeroo inni jagaagu baay'ee gammadeera abaaboo bakkaatti jeera waan inni illee fakkaatu deemini mana kanatti abaaboo bakkaatti jeera maal bakkaatti jeera chaarra kaane abaaboo bakkaatti jeera maal bakkaatti jeera abaaboo bakkaatti jeera maal bakkaatti jeera abaaboo bakkaatti jeera bayyaadhaa fattee maal bakkaatti jeera abaaboo bakkaatti jeera. Tole adda giifti maal jedhee akkan sitti haasa'uun beeku mee miira akkamiitu sitti dhaga'ama. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ameera. Dhugaa siin jedhaa sabni kiyya akkasitti na boonsuu isaatiin gammachuu caaluutu natti dhaga'amuu jira. Isinis gama kaameraatiinis gama intarviiyuutiinis tamsaasa kallattiidhaan dabarsuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jechuu barbaada. Atillee galatoomii akkamii akka kana gammannu waan nu gooteef wal fakkaatu. Abaaboo bakkaatti isheenoo baay'eetti miidhagee maal fakkaatti isheenoo Abaaboo bakkaatti isheenoo aadaan baddee galtee maal fakkaatti isheenoo abaaboo bakkaatti isheenoo uffattee maal fakkaatti isheenoo abaaboo bakkaatti isheenoo maaloo akka miidhagee maal fakkaatti isheenoo abaaboo bakkaatti isheenoo abaaboo bakkaatti isheenoo abaaboo bakkaatti isheenoo abaaboo bakkaatti isheenoo